Araar nageen fi ayyaanni Waaqayyoo hunduma keecha wajjin haa ta'u akkam nagaartu. Duraan dursee wal barannaa maqaan koo Alamuu Tikkuu Tasammaa jedhama. Kan dhaladhe godina Arsii Aanaa Limmuu Bilbilootti. Aanaa Limmuu Bilbiloo magaalaa Boqojjiitti. Sadarkaan barumsa kiyyaa digriidhaan sooftiweer injiinaringii Adaamaa Yuunivarsiitii irra akkasumas akkaawuntiingiin faayinaansii Oromiyaa Koolleejjii irraa argadheen ture. Yeroo ammaa ogeessa daataa beezii ta'een waajjira abbaa langaa godina Shawaa Bahaa hojjedhaa jira. Kaayyoon inni guddaan yuutuubii kana badadheef ergama Waaqayyo natti gahe kenne gurguddoo lama galmaan ga'uu malee amantaa kamiyyuu ol qabuu yookiin gadi buusuufii miti. Namni hundumtuu kan hubachuu qabu kaayyoon ani yuutuubii kana badadheef wanta biraa yookiin daldala biraatiif utuu hin ta'in ergamoota Waaqayyo natti kenne gurguddoo lama qofa ta'uusaa hubachuu qaba jechuudha. Ergamoota gurguddoo kana Waaqayyo bifa mul'ataatiin natti mul'isa jechuudha. Bifa mul'ataatiin natti agarsiise. Mul'atichis diskoota baay'ee wal tajaajilan natti agarsiisa. Diskoota gonniitti immoo gara mirgaatti fiillafiitii isaaniitti hoolota baay'ee ture. Diskoonni kunii fi hoolonni gargara jiru. Diskoonni kun wal tajaajilu. Diskoota kana keessaa namni nan beeku, namni baay'ee jaalladhu kan akka Raajii Masaratii fi haati manaasaa keessa jiru. Raajii Masarat baay'ee qata, baay'ee diskoota tajaajilu. Akkasumas haati manaa Raajii Masarat baay'ee boochee kadhatti. Hoolotallee eegaa jettee baay'ee kadhatti. Raajii Masarat hoolota Waaqayyoo eegaa jedheetu diskoota kana baay'ee gorsaa baay'ee kadhata. Fiillafiitii isaanii hoolonni Waaqayyoo ni jiru. Hoolonni Waaqayyoo bakka kana bichaa miti bakka biraas bakka hoolota kanaan adda ta'e dukkana keessa bakka adda addaa jiru jechuudha. Hoolonni kun anillee diskootuma san keessan ture. Hoolonni Waaqayyoo rakkoo jiraachuu bakka hoolotatti hin makamne baay'een jiraachuu kun natti mul'atu. Ani immoo hoolota kana hoolota Waaqayyoottiin makaa ture. Hoolota baay'een hoolota Waaqayyootti himan. Xiqqoo turu hoolotumti Waaqayyoo fiillafiitii diskootaa jiru kun anis itti makaa ture kun diskeen biraa kallattii namni diskoonni kun hin argine faallaa diskootaa kana dura jiranii faallaa isaa ulee qal'oo tokko qabateeti oofaa ture jechuudha. Diskoonni kun hoolota kana hin argan. Ani immoo kallattii tokkoon deemu diskoota hoolota kana arge. Kitaaba tokko harkatti qabxeetanan hoolota kana afoo ba'e. Hoolanni illee naa abboomamanii fiillafiitii kallattii duraatti deebise. Mul'ata kanarraa maal hubanna? Waaqayyo ergama gurguddaa lama natti kennu. Tokko namoota dhugaa nu hubanne dhugaa hubachiisuu. Lama namoota dhugaa hubatanii hoolota Waaqayyoo ta'anii oduu jiranii kallattii adda addaatiin dhugichaan oduu hin ta'in fedhii foonii isaaniitiin gaggeeffaman kallattii dhugaatti deebisu ergamoota gurguddoo kana natti kennu. Yeroo har'aa rakkoon jiru waldaan kiristaanaa waan hubachuu qabu. Hoolonni Waaqayyoo seeraan akka tajaajilamaan jirre warrootuma hafuuran guddatan malee warra hafuuran hin guddanne kallattii adda addaatiin fedhii foonii isaaniitiin akka gaggeeffaman mul'ata kanarraa ni hubanna jechuudha. Anatti illee Waaqayyo wantoota gurguddoo lama tokko dhugaa hubachiisuu. Anillee dhugaa hubachiisuudhaaf kitaaba mata dureessaa gufuuwwan dhugaa nu jalaa dhoksan diiguun dhugaa beeknee itti qabamnee jiraachuu kan jedhu kitaaba kan aarsaa guddaa kaffalee tanan barreesse. Kitaaba kana barreessuudhaaf waggoota hedduu narraa fudhate. Dhugaa baruuf qofa waggoota 7 narraa fudhate. Dhugaas ergan bare kitaaba kana barreessuudhaaf waggoota hedduu natti fudhate dadhabbii hedduu. Mul'ata gurguddaa an ofii kootii illee kallattii nama adda addaatiin illee akkan kitaaba barreessu
naaf darbaa ture jechuudha. Namoota hedduuf akkan eebba ta'u kitaaba kana barreessee maxxanseen ture. Garuu yeroo ammaa fedhiin dubbisaa baay'ee laafaa waan ta'eef kitaaba muraasa qofan nama bira gahe. Namoonni kitaaba kana hin dubbisna jettanii fedhii qabdan, mul'ata kana kan lamaan ga'uuf barbaaddan naa bilbilaati kitaaba kana narraa argachuu hin dandeechu. Kana malees yeroo ammaa rakkoo guddaa waldaa keessa jira. Waldaan bara Waaqayyo sodaachuu isti, bara rakkoo ta'e, bara amanaan keenya kallattii adda addaatiin warroota amanne sanii gadi ta'e yeroo baay'ee argita jechuudha. Gizee tokko ani Waaqayyo waan tokko irratti waan yeroo dheeraaf kadhachaa ture. Irra deddeebi'een kadhe. Wanni sun ta'uu dide. Yeroo ji'a tokkoof waldaa warra guutuu wangeelaa Awwaash Malakaasaa wajjin kadhachaan ture. Waa'ee waan saniin kadhachaa ture suumaaf sagadaan. Waaqayyo oksaa wanta sanii natti agarsiise. Namni waan akkanaan hojjetaa jeetu baay'een boo'e, baay'een gadde. Yaa namoota, oduu tokkoon keenya akka biyyaatti dhiisii, akkuma maatii keenyattu, akkuma sanyii keenyattu cubbuun hojjetamu Waaqayyo ija hafuuraa keenya bane waan baay'ee nama boosisu. Waan baay'ee waan akkanaan hojjetamaa jettanii gaddetan keessa akka jirtan kana beekaa. Kiristaanni yeroo ammaa rakkoo guddaa keessa jira. Hinduun namoonni tokko maal yoositi? Cubbuun mootummaa Waaqayyoo keessaa nama hin baasu bara jedhamu. Bara durii namni sagaagalee kakuu moofaa keessatti ni ajjeefama jedha. Yeroo har'aa hoo kakuma santu akkuma jirutti gara kakuu haaraa jijjiirame waan ta'eef hafuuraan waan ajjeefamuun malee inuma ajjeefama jechuudha. Seeratu seera hafuurati yeroo ammaa gizee san namni seera sodaata. Sababni isaa iji foon isaa banamaa waan ta'eef ija fooniitiin arga. Namni nama ajjeese akka ajjeefamu. Seerri sun appilaayidii godhama jechuudha. Namni sagaagalee akka ajjeefamu arga jechuudha. Har'a immoo namni baay'een hojii hafuurati. Haga hafuurri keenya banamutti cubbuun miidhaan ni kenna. Dhiibbaan ni qabu. Hin hubannu jechuudha. Kanaaf seera sodaachuu dinni. Isa kana immoo ani oksaawwan hedduu Waaqayyo natti agarsiise. Waa'ee biyya keenyaa maal akka ta'e isarratti hundaa'ee sagalee Waaqayyoo sodaachuun bu'aan ni qaba. Waan sodaanne immoo miidhaan nurratti fidu. Ergama kana keessatti sin barsiisa jechuudha. Waaqayyo illee mul'ata naa kenna akka sabni kun naa abboomamu. Kitaabni wa'ii qabadhee nafoo ba'e inoo naa abboomame wanni naa mormi jiru. Tiskeessun illee wanni dhiibbaan irratti uume wanti gara fuulduraatti akka hin deebisne hin goone. Waaqayyo humna isaatiin waan hojjetuuf ana aduun ta'in ani mukaan nama humna kiyyaan kana go'iisu nama humna hin qabne. Nama amansiisuu dhiisitu dubbachuu iyyuu hin dandeenye akka ta'e beekamaadha. Mukaan tajaajilaaf namni hedduu tajaajilaaf hin taatu nama hin jedhan inillee hin ta'u jee amanee ture. Garuu Waaqayyo dadhabaan hin hojjeta. Gizee baay'ee wangeeluma irratti yoo dubbisne wangeeluma irraa yoo dubbisne mee Ermiyaas fudhaa an daa'imaa hin danda'uu jedha. Gizee hedduu itti deddeebi'eetu Waaqayyo akka danda'u itti dubbatee giddiin amansiise. Ermiyaas qofaa miti Musee fudhaa maaloo afaan kiyya giingeedha an danda'ee hojii kanan hojjedhu. Garuu Waaqayyo hojichi hojii siyaasaati. Nama keechin hojjeta Waaqayyo nama kanatti akkanatti amananillee wanni fudheef humna kiyyaan akka hin dandeenye beeka. Waaqayyo nama keecha waan hojjetuuf anuma dadhaboo anuma dhimma hin baasne kana keecha waan hojjetuuf anillee fudhee tanan ergama kana galmaan gaaja'eetu amaneetti kadhee jira. Yaa amantoota sinillee na bukkee dhaabbadhaa. Wantoota barbaachisuun na gargaara. Keechattuu warroon dhaggeeffattoota yuutuubii kiyyaa taatan sheerii sabiskiraaybii gochuun na dhaggeeffadhaa. Horii daddabarsaa.
laayikii gochuudhaan yaada qabdanillee naaf qooda. Maal akka sirreessuu qabu, akkamitti akkan deemuu qabu yaada qabdan hunduma oduun qusatin na bukkee dhaabbadhaa. Kana malee barsiisonni yoo jiraate barsiisa dabalataa yoo qabaattan naa bilbilaa achirratti dabaleetoo barsiisa keechan kiyyarratti dabaleetoo akka saba kanaan cimsawoo ta'e nan dabarsachuu yuutuubii kanaan. Namoonni beekaa hedduu akka jirtan nan beeka. Wangeela sirriitti namoonni beektan isa kanarratti waan fooyyeffachuu qabu. Isarratti immoo waan dabaluu barbaadu. Kallattumaan naqonnumaati irratti daballee wajjin tajaajilla. Namni tokko kophaa wanni tajaajilu hin jiru. Inillee kophaa humaa immoo dhimma hin baasu. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya wajjin hojjennaa. Na gargaarati. Hojiin wangeelaa wal gargaaraniiti. Laalamma gara ergaa keenyatti deebinu. Ergamni tokkoffaa Waaqayyo natti kenne. Gufuuwwan dhugaa nu jalaa dhoksan diiguun dhugaa beeknee qabamuu ta'e. Ani gufuun hedduu biyya kana keessatti akka jiru, dhugaa akka hin beekne wantoonni haguugee jiru hedduu akka jiru yeroon amanu naa gale. Sababni isaa yeroon amanuun amantoota lama gidduu deemee tanan wangeela wal bira qabeetoo dhaggeeffachaa ture. Isaanillee amantoota kiyya kan duraanii amantaan baay'ee jaaladha. Amantoota warra Ortodoksii fi amantoota ammaatti amanaa jiru amantaa warra Pirotestaantiiti. Isaan lamaan gidduu deemee gaafadhu dhukkisii isaanii amantaan kun kanaaf sirrii miti keenyatti sirrii naan jechaa turan. Warra amantaa warra Ortodoksii maal naan jedhuseeti waa'ee taabotaa irratti warra amantaa Pirotestaantii fi ijaarsa mana qulqullummaa irratti kakuu moofaa keessatti seera ba'uu keessatti taabonni akka kenname beekamaa. Seera ba'uu keessatti taabonni kennamee hojiiwwan gurguddoo laga akka addaan qoode. Iyyaasuun laga Yordaanos akka addaan qoode. Akka gaara hedduu ciigse Yerikoo akka jigse beekamaadha kun inni arganna achirratti. Ammallee seerri taabotaa fi ijaarsi mana qulqullummaa nafni akkuma jirutti fufee kan jedhu jecharra naa kaasan. Luqqisii Maatewos 5:17 irratti hundaa'uudhaan seerri sun akkuma jirutti waan itti fufeef har'a manni qulqullummaa akka Muuseetti Yesuus Kiristoos agarsiisanitti ijaarramuu qaba malee akkuma warra Pirotestaantii kanatti addaraashni ijaarramuu qabu kan jedhudha. Amantaa warra Pirotestaantii immoo maal laa kaasan? Lammaffaa Qorontos 3:1-8 irratti yeroo dura amma keessa deemnee ofii dubbatachuu jalqabnee yookiin akka namoota tokko caafata nu dubbatu gara keenya fiduun barbaachisaa jedhu irratti hundaa'anii ta'u caafanni inni nu dubbatu gabatee dhagaa yookiin taabota irratti duun taane garaa keenya keessatti barreeffame waan ta'eef seerri kakuu duraanii gara hafuura qulqulluutti waan jijjiirameef yeroo ammaa kana taabonni seerri barreeffamaa gara caalutti jijjiirame kan naan jedhu. Dhukkisiiwwan kun lamaan faallaa natti fakkaatan seera wangeela sirriitti waan hin hubanneef. Dhukkisiin kun lamaan Maatewos fi lammaffaa Qorontos Maatewos 5:17-20 fi lammaffaa Qorontos 1:18 kun faallaa waan ta'eef wangeelli yoo barreeffamu bakka tokkotti akka rakkoo qabuutti fudhee ture. Kana bichaa miti rakkoo hin jiru. Rakkoon hawaasa keenya keessa jiru. Obboleechumti kiyya kan wajjin dhalanni yeroo wangeelli akka hanqina qabuutti gizee jedhu dhagaan ture. Kana bichaa miti. Raajii ofiin jedheetoo nama har'a akka raajitti tajaajilaa jiru biyya keenya keessatti seerri kakuu moofaa guutumaan guututti akka hafeetti yeroo barsiisu argaan ture. Seerri kakuu moofaa hafee
waldaa seera kakuu moofaa barsiistu namoonni waldaa sirrii miti jedhaniitoo murman dhagaan ture. Keessatti waldaa warra makaana Yesuus Kiristoos makaana Yesuus seera kakuu moofaa sirritti waa'ee seera irratti waan cimaniif cimsanii waan hordofaniif waldaa sirrii miti yoo jedhanii dhagaye. Garuu seerri barreeffamaa sun akkuma jirutti waan gara haaraatti jijjiirameef waldaa sirriin cufaa waldaa waa'ee seeraa sirritti barsiisu kana ta'uusaa namni kamiifiyyuu galuu qaba.